Raayyaa ittisa cinaa dhaabbannee diina keenya juuntaa barbadeessuuf waamicha mootummaa qofa eeggachaa jirraa jedhan Gujii Lixaatti miseensonni raayyaa ittisa biyyaa duraanii. Miseensonni raayyaa ittisa biyyaa duraanii kun raayyaa ittisa biyyaa cinaa dhaabbachuu isaanii agarsiisuuf hiriira ba'uun ibsataniiru. Miseensota kana keessaa ajajaan dhiibbaa Siyyum Caalaa, ajajaan dhiibbaa Tizaazuu Tichaa fi ajajaan 10 Geetoobseen yoo biyyi nagaa taate dalagatanii jiraachuun danda'ama. Kanaaf raayyaa ittisa biyya keenyaa cinaa dhaabbachuu keenya agarsiisuuf hiriira baanee jedhan. Waggaa 17 Tigilii gubbaa ture. Hadda ammoo kalee akka badinoon nu taphataa nu gurgurataa warri turane biyya keenya qoodaa nama keenya qoodaa kun Oromoo kun Guraagee kun Amaara jedha akka wal fidhuufna akka wal nyaannu nu godha udoo nyaataa turane duuba namoon dhiiga keenya unane raayyaa keenya dangaa saraawitii keenya Itoophiyaa duuba waraanaa fi aarisaniin ammallee makalaakaa gonnin Itoophiyaa raayyaa kiyya biyya kiyya. Wanni nu har'a hiriira kanatti hirmaachuu baanee fi kaayoon keenya guddaa yoo biyya qabaanne malee jiraachuu hin dandeenyu. Yoo biyyi hin jiraatin daldalachuu qotachuun hin danda'amu. Kanaaf raayyaa ittisa biyyaa keenyaa fi deeggarsa gochuuf baanee ammallee haga humni keenya danda'etti haga dandeenyutti raayyaa ittisa biyyaa wajjin baanee qabsoofne biyya keenya kabachiisuu fi nutis maappii kaartaan nurra waan jiruuf deemneti haadhii kana baniisaa fi haadhii kana raayyaa ittisa biyya keenya wajjin taanee warra kana barbadeessisuufidha kama kaasitti hiriira qaban. Gareen juuntaa daa'imman umuriin isaanii loltummaaf hin geenye waraanatti isa galchaa jiruu fi jiddu seentummaa biyyoota lixaa fi keessattuu Ameerikaa mormaniiru. Namni tokko armii ta'uuf yookaan miseensa makalaakaa ta'uu fi wotaadara ta'uu fi umriin isaa ganni isaa 18 ol ta'uu qaba. Wayyaaneen ammaan kana garuu haadhotii ijoollee hundumaa waraana irratti hirmaasiseetti. Wanti angaddu garuu bori nuti injifanna. Maaliif karaa fedhenulle wayyaaneen nu injifachuu hin dandeettu. Haadhotiin Tigraay ijoollee hin qabdu. Dhaloonni kun eessa qaba? Ammallee immoo mootummaan Ameerikaa dhiibbaa inni nurratti godhu biyya keenya diiguuf guddina keenyatti gaabbee juuntaa kaleessa raayyaa ittisa biyyaa qaroo Itoophiyaa ka ta'e duuban keessa seenee waraanee ammas maayikaadiraa irratti gosa tokko filee addaan baasee fixee ammallee waan hedduu uummata irratti godhee kajiru oton mormin adeemsa keenya morman kun garuu cubbuudha. Waaqillee immoo firdii isaaniif hin kenna jenneeti nuti karaa dhaabbanneeti isaanillee otoo hin sodaatin otoo rakkinis dhufe goommaa ta'u nyaannee biyya keenya rakkina kanarraa ceesisuuf diina keenya kan ta'e juuntaa barbadeessuuf fi dirqama keenya ba'uuf waamicha mootummaa qofa eegaa jirraa jedhaniiru. Nuti raayyaa ittisa biyyaa gaafa turre biyya keenyaa fi dimokiraasiif dhugaaf lolaa turre yeroo sanii wayyaaneen immoo hegereesii shirashii waan beektuufi raayyaa ittisa biyyaa kana bittinneessite humna qilleensaa Itoophiyaa kan miigii 8 yeroo tokkotti barbadeesse jeneraal Leggaseefaa humna baahiraayilii Itoophiyaa ka galaana irratti lolu humna lafaa bittinneessite shirafiif goote milishaa wayyaanee qotee bulaatti bakka keenya buustee soora malee addaan nu baaste. Nu garuu ammallee soora madhabne hikimnaa dhabne genne biyya keenyatti mufannu. Ammaan tanallee biyya keenyaaf qabsaa'uu fi amileen keenya guddoodha. Biyya keenya kanaafi waggaan keenya 15 eega 18 goonee deemne raayyaa ittisa keenya wajjin galleeti haadhii kana barbadeessinee juuntaan kun ijoollee ka ajjeesu haadhotii ka ajjeesu abbootii ka ajjeesu lafarraan xaraqnee Tigraayirraan baasnee achiin booda mangistii keenya kana eegganna tizaaza keenya eegganneeti ammallee qophiidha zamatiisaaf. Lammiileen hundi dirqama lammummaa isaanii ba'aa akka qaban dhaamsa dabarsaniiru. Ajajaan dhiibbaa Siyyum Caalaan. Uummanni Itoophiyaa eenyullee ta'u karee ka waliin sinqii hizbii nama ka isaanii gabbaraa ture amma immoo lafitti teenyaaf nama keenyaaf biyya keenyaaf uummanni Itoophiyaa gumni dhalataan saba lammoot eenyu waliin makalaakaa waliin akan waliin dhaabbatuufinna waliin dhaabbate akka dilii goonu isaan hunyu goona jedhaan